Nagaa keessanii hundumti keessanii yoo nagaa kosniif haa ta'u jecha irra ganama kanammoo ganama amma sa'aatii ganamaan kaanii waama tokko isinitti haasa'uuf hin dhufe baroonni yuutuubii kanaaf haaraa taatanii sabiskiraayibii laayikii gochaa jalqaba. Gara haasaa kootti gaafan galu haala yeroo keenya irratti yeroo keenya maaf yeroo keenya manni tiiktookii isa ta'u tiiktookii marra bakka baay'inaan amma hundi keenya iyyuu irraa kaasee tiiktookii irratti yeroo keenya gumnaa jechuudha. Tiiktookii ilaalaa moo lazimmeen iskrool kun immoo yeroo keenya baay'ee nyaataa jechuudha. Akkuma suusii sigaaraas haa ta'u waama dhugaatiis haa ta'u akkasii nutti suusii ta'edha jechuudha. Tiiktookii amma barammaa kana nutti aanattis dabalatee isinis ijoollee baay'ee akkasidha. Kanaaf iyyuu yeroo keenya achirratti gumnu kana amma fakkeenyaaf waa tokko ana keessas haa ta'u isin keessas jiraachuu danda'a. Wanta kana baasannee akka mul'isu tiiktookii irratti haa ta'u qalbii amma hin dandeenye jamaa kee keessatti qalbii wayii qalladee baay'ee dhugaa ijoolleen baay'ee qalladdu baay'ee nama kolfisiisa. Garuu immoo jamaa kee keessatti maal inni yeroo sanaaf jamaa keessatti kolfisiisa malee waan faayidaa hin qabnedha jechuudha. Kanaafuu garuu tiiktookii irratti dhuftee yuutuubiis haa ta'u tiiktookii irratti dhuftee irratti hojjette qalbii keessanaanii birriidhaan hojjettaa jechuudha. Lafa si galeerani birrii sii kaffalamee kolfisiistaa jechuudha. Birriidhaan kolfisiista malee nasaan kolfisiistu. Kanuma isiniin jechuudha. Yeroo keenya itti fayyadamuu qabna jira. Namoonni ijoolleen immoo sa'aatii kana simmatanii yeroo keessan gubuu tiiktookii maal bakka yeroo keessan gubuu irra yuutuubii irratti hojjechuu tiiktookii hojjechuu warra akka kootti immoo garaa kutattanii na wajjiniin hin hojjenne jettanii koomentii irratti jedha. Kanarraa hafe nagaan kosiniif haa ta'u hundi keessaniif iyyuu galatoomaa sabiskiraayibii laayikii naaf godhaa yuutuubii kana na jajjabeessaa. Viidiyoo biraadhaanis nan dhufa. Ani kan hin hojjedhu immoo biloogii afaan Oromoodha. Deemee iddoo garaagaraa isinitti nan agarsiisa. Viidiyoo gosa magaalaa Naqamtee laayif naayitii jedhus deemaa ilaalaa. Galgalaan deemee isinitti agarsiiseera. Warri ilaaltaniitu warri hin ilaalle immoo